Kabajamtoota daawwattoota keenya kuni qophii addaa televezyiinii OBS egaa qophii addaa keenyaan obbo Taayyee Danda'a dubbii himaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa keessummaa godhanne dhimmoota siyaasa biyya keenya akkasumas kan sabaa irratti marii bal'aa gochaa jirra obbo Taayyee wajjiniin gaaffii itti aanutti dabarra mee gara dhuunfaa keessanitti deebi'a. Yeroo baay'ee keessattuu erga gara paartii badhaadhinaatti dhuftanii hooggansatti dhuftanii barreeffamoota isin barreessitanii fi dubbii isin dubbattanii namoonni mufatu. Ayyoota abaaree, qeerroo abaaree, maqaan taane nuu kennee wanti jedhu wanti isin miidiyaa hawaasaa keessan irratti barreessitan wanti isin miidiyaalee adda addaa irratti dubbattan namoota mufachiisuu argina. Mufiin kun namoota dhuunfaati moo dhuguma badii in uumne jettanii yaaddanii isin wanti isin barreessitaniif dubbattan kun tokkummaa Oromoo irratti rakkoo hin fidu jettanii yaaddanii? Dhugaadha. Toora kanatti kanaan duras gaafatamee beeka. Wanni ati barreessitu kun an paartiiti moo keetumaa maaliif hayyuu uummata akkana jettaa an jedhu. Ani qalbii kiyyaanan bula. Qalbii kiyyaanan bula. Gaafan dhufus paartii kanatti paartiin kun uummata kana hin ceesisaa yaanni inni harkaa qabu ijaaramni inni qabu uummata kanaaf hin tolaa jedheetan qalbii kiyyaan ajajamee dhufe malee waan biraa herreegadhee hin dhufne jechuudha. Ammas waan biraa herreegataan jiru. Qabsoo uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis daandiin dha'amu kun karaan badhaadhinni qabate kun hin baasa hin ceesisa jedheetan qabadhee as jira. Asirratti immoo wanni an dubbadhu waan dhugaa natti fakkaateen dubbadha jechuudha. Waan ani amma dhugaa dheedee qalbiin kiyya na amaneen dubbadha. Wanni rakkoo ta'e maalinni biyya kanatti namni dhugaan jaallatu. Namni faaruu sobaa jaallata. Faarii sobaa jaallata. So yoo ati dhugaa dubbattee hirrifata, gariin hirrifata, gariin immoo si abaaraa jechuudha. Bakka san ani neechariin kiyya akkanu. Duratti sitti mee jira. Gaafani bara 1996 adoolessa keessan qabame 1997 naannoo gurraan dhalaa hoggaanii karchallee deemu hiriyoonni kiyya kanaan dura hidhamanii waan qabsoo na gaafatanii siin jedhee ture. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo keessa jiru kun akkam jira eessa gahanii an jedhu namni yaa'u fedhii qabaa miti waan san na gaafannaan akki ani bakka dhagee dhufe kanatti wayyaanee malee abaa'oo nagarree jedheen itti. Jechuun kiyya maal jechuudha waan duratti sitti misan. Garanaan abaa'oo fakkaata garanaan immoo wanni wayyaane isuman na qabsiise isumatu koodii itti hime homaa hojiin hin jiru kanan argee innaa jabaannee obsinee gaafa baane yoo dhaabne malee hin jiru jedheen itti jechuun kan amma qalbiin kiyya akkasumatti waanan argirraa ka'ee waanan amane jechuudha namni na wajjin nyaachuu didee jira gaafas jechuun namni har'a laala malee ani dhugaa malee sobeen beeku gaafasis waan natti dhagaame forward fuulduratti dubbadha. Gaafa kaanillee gaafa wajjin hidhamaa turre hin beektotti. Yeroo kubbaa miilaa ilaallaa birrii nuu kennaa jedhan tokko kubbaa miilaa Afrikaa. Birrii qabaan ture miti achitti gaafa wajjin hidhan. Lakkii birrii kana ittiin qabsoofna malee kubbaadhaan ilaaltanii hin jenneen. Don't you remember? Namni sababa saniin natti mufate baay'ee miti. Ani waa balleessitanii akka naa galettani balleessa hin jedhu. In qabsoofna leen asitti waan bashannanaati irratti horii balleessuu hin qabnu yookaan rasaasaan bitanna yookaan qawweedhaan bitanna ka jedhu yaada ture horii sanan waan may yaade sanan dubbadhe sun immoo nama mufachiisee jira. Gaafa tokkollee nyaata dhiifne jennaan nami gariin nyaata dhiifne jennee miidiyaatti baafne eega dhiifne inuma dhiifne jennaan nami gariin immoo didee maddii nyaata. Hin beekta waan achi turte yeroo sana. So gaafa suu turee jira jechuudha dubbiin wal diddaa kun. Waan jenne akkuma jennetti haa taanu jechaa jira waan jenne akkuma jennetti haa taanu namni gariin immoo yaa sobee kakkabeebsee waan ta'eedhee waan akkas barbaada akkasii miti. Paartiin kun immoo wanni gaarii maal inni dhugaa nan dubbadhu maa dhugaa dubbatteedhee na loleen beeku jechuudha. Waa dhugaa dubbattee maaliifuu dhugaa an jedhu falaasama ida'amuu keessattis sirriitti pirinsipiliinsaa waan jiruufi paartiin kun waan an dubbadhu kana fudhatee jira jechuudha. So anamma uummata Oromootiin daandiin isa baasu kanaa jedhee dubbadhe. Waan an dubbadhe kanaaf namni waan faallaa Oromoo deemu waan amma Oromoon
jechuu miti dhaga'uufuu saalfatu. Namni siin jedhu waan amma aadaa Oromoo keessa hin jirre namni akkas ta'u kun sirrii miti Oromummaan akkanaa miti jedhee nan dubbadha jechuudha dubbadheera kan. Arrabsoo miti dhimmi kun tokkummaa Oromoo irratti gufuun ta'u jettee amantaa. Taakka arrabsoo miti. Amala hamaan arrabse malee nama arrabse hin qabu. Amala hamaa. Amala hamaa immoo jechuun hattuun ni abaarama fakkeenyaaf Oromoo keessatti. Soobduun ni abaarama fakkeenyaaf. Sarageen ni abaarama durattumaa Oromoo keessatti. Maal jedha Oromoon durattu wanni inni bu'uurri irra dhaabbate duraanuu dhugaa dubbataniiti bakka aduun itti bulanii jedhan. Tokkummaan Oromoo bu'uurri isaa eenyummaan Oromootu achi. Warra kanarraa goretu na abaara malee ani tokkummaa Oromootitti waan bu'een qabu waan tokkummaa Oromoo itichuun dubbachaa jiran. Qarqara kamuu abaaraan jiru, qarqara kamuu faarsaan jiru, dhugaa qabannee uummata Oromoo haa itichinu, dhugaa qabannee Itoophiyaa haa itichinu. Amma bara Oromoo qofa miti. Warri dhugaan jaalanne garana soo laaltati dubbiin sanu. Gaafaati waan inni jibbu itti buutu ati leenca siin jedhe. Gaafa immoo waan inni balleesse itti himtu. Gaafa san immoo gasuma ati bineensa taate jechuudha bineensa bira ammoo. Summaaliin Itoophiyaa keessatti aadaan siyaasaa aadaan sobaan wal faarsu aadaan sobaan wal abaaru hin jira jechuudha. Kanaaf kana cabsinu malee immoo ba'uu hin dandeenyu. Integriitiin dhufuu qaba. Namni bilisummaa gaafa jennus kana beeka. Ani waan yaade yoo dubbachuu na dhoowwe namni. Ookan arrabsoo isaa sodaadhe. Ookan immoo hidhaa ookan waa wayii yoo jiraate dimokiraasiin hin jiru bara. Farra dimokiraasiititu anaan akkana hidhee naan jedha malee an namuu yaada isaa hin ibsatiin hin jenne. Yaadni gaafa ifu garuu mirgi nama biraa kabajamuu qaba. Safuun uummata keenyaa immoo kabajamuu irra jira. Warri safuu uummata Oromoo gaafa barreessus gaafa dubbatus hin kabajne. Warri sun farri tokkummaa uummata Oromoo isaanii malee namitti. Haa ta'u amma ji'oota lamaan sadan darbe kana gaa biyyi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti argama. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay galee Tigraay mandheeffate waraana seera kabachiisuu kana keessatti kufuunsaas himameera. Mee ejjennoon paartii keessanii amma dhimma akkasii irratti namoonni baay'een erga gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kun rukutame federaalizimiin kufee maqaa tokkummaatiin biyya gara tokkotti oofaa jiru paartii keessanii jedha. Ejjennoon paartiin keessan amma hojii seera kabachiisuu kana keessatti qabu maali? Kaayyoon gara fuulduraa akkamitti ibsama? Uummanni abdii akkamii horata? Maddoo adda addaatti jeequmsi ka'u, warri rukuchaan ka'u, keessattuu kaaba Itoophiyaatti immoo amma rakkoon beelaa, rakkoon waraanaa sodaa giddu galeessatti uume kuni akka paartiitti fuuldurri isaa maal ta'a jettanii yaaddu? TPLF waggaa 27 biyya kana bulchee jira. Biyya kana gaafa bulchuu lafa saamee jira. Uummata kana immoo kallattii adda addaatiin dararee mirga isaa sarbeera. Namuun beeku. Yaawatu amma tokko dhamdhamteerta waan ta'eef. Kanatti ture. Federaalizimiin gaafa san jira, heerri mootummaa gaafa san jira, garuu immoo hojiirra hin turre. Amma namoonni gariin TPLF abukaatoo federaalizimiiti. TPLF abukaatoo sabaaf sablammiiti. TPLF abukaatoo heera mootummaati. Inni gaafa cabee yaanni federaalizimii jedhu hin cabaa hin badaa biyya kana keessatti ahadaawwinnat wanni jedhamu hin dhufaa. Olaantummaan saba tokko, olaantummaan amantii tokko hin dhufaa jedhanii an akkasitti odeessan jiru. Sooba kuni. Sooba. TPLF abukaatoo federaalizimiitiin turre, abukaatoo sabaaf sablammiitiin turre, abukaatoo heera mootummaatiin turre. Heera kana keeyyata tokkichi hin kabajne. Keeyyata 18 tokko fakkeenya sii kaasuuf ilma namaa dararuun dhoowwadha. Namni dararaa ilma namaa irratti raawwate keessattuu an qabamee hidhame irratti waan saniin hoo qabamee adabame dhiifama hin qabu jedha heerri mootummaa. Garuu immoo wanni guyyaa guyyaa maakalaawwitti raawwatamaa ture. Annan beeka jechuudha. Atis hin beektammoo kolfeetti agarte dhiigi namaa walitti makame. HIV nu odoo jiraate namni silaa sanii nu dhumuu danda'u. Sadarkaa sanitti ture. Mee ammoo yaani san gochaa ture. Akkamitti abukaatoo heera mootummaa ta'a? Heerri yaada barreeffamee jira malee eessatti raawwate waan heera. Federaalizimii Salamoon Ximoo miti ani Oromiyaa wannoo gochaa ture. Oromiyaan gaafa kami ani bulchee beeku.
amma namni waan finfinnee ammoo duuba deebitee ilaaltu gaafa wayyaaneen aangoo qabu adaamanii san wayyaaneti naqamte san wayyaaneti eenyutu achirratti waan ofii fedhe murteessaa ture waa wayyaaneen hin fedhin wanni wayyaaneen hin fedhin qarqaraatti teessatti ta'e ganda kamittu gandarrattu illam hin turre kanaaf federaalizimiinis hin turre sabaaf sablammii guyyaa tokko walitti bahee sirbisiisa wanni gaariin maal afaan keenyaan akka barannu fi caasaan oromiyaa akka dadhabaas ta'u waan fees ta'u akka wanni kun hundaa'u achi keessatti wanni ta'ee jira achi keessatti bakka sanii wanni madde humni guddaan wayyaaneen dhaabuu dadhabe achuma waan achii dhufsan jechuudha afaaniin barachuu afaaniin hojjechuu wanni dhuguun dhiisumatu deemee onnoo godhee uduma ukkaammamu bahee cabsa san sirriitti beekuun hin barbaachisa sana achi garuu wayyaaneen sanii miti kanaaf heera kana qubni itti bu'uun qabu maalii onneedhaan akkasitti wanni ilaalu jira heera maali akkamitti ilaallamu heerri namatti tolcha waaqan buune gaafuma tolfamuyyuu dogoggora qabaachuu hin danda'a tokko lammaffaa immoo jijjiirama yeroo keessa wanni gaafas hin turre wanni haarofti dhalachuu danda'a kanaaf haala kana laalanii heera fooyyessuu waanuma jiru heerri Ameerikaa kan bara 1779 tumame yeroo jalqabaa geggeeffame agammaatti yeroo 27 jijjiiramni itti geggeeffamee jira garuu immoo bu'uurri isaa inuma jira so jijjiiruun rakkoo miti waan hanqate waan jijjiirame waan haalli jijjiire keessatti garuu immoo nan jijjiira waan jedheef namni akkanumaan bahee haa jijjiiramu namni jedhu jiru eessatti hanqinni jira akka jedhu immoo argisiisuu qaba so heera kana I think heera kana haa jijjiirru gaafa jennu akkasumaan caljenneetuma baanee lafuma hirriibuma kaaneen jijjiiru maal hanqateen jedhu laaluudha jechuudha amma heerri biyya kanaa keeyyan 25 waa wal qixxummaa dubbata sabaan amantiin afaaniin saalaan nama wal dabarsuun dhoowwaa ta'uu hima jechuudha okay heera kana jijjiirru gaafa jennu wal qixxummaan haa badu jechuu keenya moo maali keeyyanni 39 mirga ofiin of bulchuuti bal'inni isaan jiru hagi fottoquu jedhamu jira san namni kophaatti bahee fottoquun Itoophiyaadhaaf gaarii miti jedhu jira nus fottoquu irraa darraan qabu saniin gamanatti garuu mirgi ofiin of bulchuu an aadaa ofii guddifachuu an afaan ofiitiin hojjechuu an achi jala jiru sun inni hin barbaachisu namni jedhu eenyu okay haa jedhu abbaa fe'u namni immoo abbaan fedhe yoo jedhe waan kana immoo fudhatu eenyu heera kana hin jijjiirra gaafa jedhu namni waan jijjiiruuf nama amansiisuu qaba waan wayyaaneen tuqee jijjiirra ka jedhu hin ta'u hin hojjetu wayyaaneen waan baay'ee tuqe waan amma ibsaa wal qabatee gibee irratti wanni ta'ee jira balas irratti wanni ta'ee jira karaa irratti jechuun hin ta'u wayyaaneen tuqee jira wayyaanee wajjin haa badu wanni hin jiru falaasamni dha'amuu kanaa miti abbaan fedhe haa tolchuu wanni gatii qabu wanni ulfina qabu kabajamee itti fufuu qabaadha abbaan fedhe haa tolchuu wanni immoo rakkina qabu sirratuu qabaadha heera kana keessa rakkinni hanqinni eessa jira ka jedhu namni nutti himuu qabu alaabaan Itoophiyaa fakkeenyaaf namichi tokko jechi kiyyaa miti waan ta'eef jechi kiyyaa miti namichi Affaar tokko haasaa inni haasa'e alaabaan Itoophiyaa haa jijjiiramu namni jedhu urjiin gadduu jiru kun bakka san irraa buqqa'uu qaba namni jedhee natti dubbatu jechuun isaa sirrii ta'ee garuu urjiin kuni waan isa miidhe achirra taa'uun isaa waan isa godhe na amansiisuu qaba akkanumaan haa ka'uu jedhee namni dhaga'u hin jiru ija isa waraanimuu funyaan isa waraanimuu maal isa godhe urjiin kun achi taa'ee sabaaf sablammii bakka bu'a jedhamee achirra jira bakka bu'a ammoo wanni jedhamu namuu akkasumatti bakka bu'a jedhameeti malee wanni divine poweriidha wal qabateen jiru kuni alaabaan Itoophiyaati kun immoo waan Faransaay jedhee waaqi buusee akkasitti nirri namuu bakka na bu'a jedheetuma akkasumatti ofii fudhatee tolfate so bakka nu bu'a jennee erga goone booda ayi lakki kun sirrii miti namni jedhu maaliif hin jedhu nu amansiisuu qaba jedhe dubbiin akkana jechuudha so achirratti nu imma sodaa baay'een qabu namni jechuu hin danda'a namni jedhu namni miidiyaadhaan achitti kun wal jalaa fuudhee iyyuu miti namni lafarra jiru namni biyya kana keessa jiraatu sabaaf sablammiin 85
maali inni wanni inni barbaadu waan jedhu namni nan jijjiiree humnaan wanni godhamu hin jiru fedhii uummataati kan kabajamu heerarratti fedhii uummataati uummanni keenya wanni inni hin feene isarratti hin dhufu uummanni keenya so wanni inni sodaatu hin jiru fedhii isaatiin hin ta'u riferendamiidhaan hoo hin jijjiiramaa wayi abbaan fedhe nan jijjiiree hin jijjiirama jijjiirraa keessa galuufu wannoo barbaachisa vootii wayii barbaachisa vootii wayiitii seena malee caal jedheetuma kana jijjiiraa jedhee namummaan lama bahee namni sadii wayii waan iyyeef sanitti hin seenamu hundumtuu walii galte jijjiira okay bakka sanitti mee alaallu jedhee erga gubbaatti walii galame immoo gara uummataa bu'uun gaafa sun dhufu wanni namni akkanumaan bahee ganda keessa namni tokko faana uumma koonistituensi hin qabne akkasumatti bahee yuutiyuubiidhaan abbaan gariin oromiyaan adii gamtuu faayadadhan jechuun nama namni sanii dhaga'ee saniin aaruus jira uummanni keenya fedhii isaa waan ittiin tikfatu humni harka isaa jira abbaan fedhe boo'uu danda'a abbaan fedhe sirbuu danda'a waan inni hin fedhin ittiin dhufu dimokiraasiin nuyi ni ijaarre inni kana ammoo sabaaf sablammiin biyya kanaa fedhii uummata keenyaa faalleessuu hin qabu hin jiru yoo jiraatellee baay'ee miti yaadni sun fagoo hin deemu. Mee waraanuma kanaan wal qabatee amma injifannoo kanaan booda iddoo adda addaatti sagaleen dhaga'amu jira ammallee biyya kana nagaa dhorkuu danda'a jedhamee wanti yaadamu keessumattuu immoo paartilee sadarkaa naannootti jiran paartiin badhaadhinaa keessaayyuu gamaa gamanatti wal gagaarreeffachuun waa walitti daddarbachuun jechaan ni mul'ata. Injifannoo seera kabachiisuu duula seera kabachiisuu godhameen kana booda adeemsi Itoophiyaa garamitti ta'a? Mee ejjennoo akkuma paartiitti jiru too kaasne. Akka paartiitti injifannoon TPLF irratti kan argame har'aa miti. TPLF harka caalu gaafa masaraa dhabayanii dhabe jechuudha. Odoo masaraa dhabuu baatee riifoormiin raayyaa ittisaa keessatti godhame kun hin godhamu. Odoo riifoormiin kun godhamuu baate immoo TPLF cabsuun hin danda'amu jechuudha. Kana sirriitti namuu hin hubata. So TPLF kiiloo baasuu keessatti uummanni Itoophiyaa hundumtuu hanarraa qofa odoo hin ta'in kan waggaa 27 guutuu qabsa'e anachi keessatti wareegame hundumtuu qooda keessaa qaba. Ani itti hidhame ani itti dararame hundumtuu. Because waanuma santi itti ta'e hammeenya warra kanaa calaqqisiisee warri ala jiru alarraa loles jechuun dhugaa namaa haaluun barbaadu. Keessattuu immoo dargaggeessi keenya qeerroon qarreen lakkoofsa baay'eedhaan murna hamaa kana fuuldura rasaasa inni guyyaa snaayiperiidhaan tokkos fuuldura dhaabbatee lakkii jedhee abdii hin kuchisiise. Ammoo warra biraatitti illee abdii hore bakka kanaa kun hundumtuu qooda keessaa qaba caba isaa keessatti. Kanaaf amma achi keessatti seenanii injifannoo wal saamuu fi wanni yaalamu hoo jiraate suni dogoggora. Injifannoon uummata Itoophiyaati raayyaan ittisaa immoo raayyaan ittisaati uummata Itoophiyaati. Achi keessatti immoo eenyutu ammam gaa ka jedhu laaluun hin danda'ama. Sun ammatti baay'ee barbaachisummaa hin qabu. Garuu akka paartiititti waan falaasama ida'amuu keessa keenya. Waan falaasama ida'amuu keessa keenya biyya kana keessatti instituushinii ijaarra. Itoophiyaa guddoo Itoophiyaa kabajamtu Itoophiyaa riisoorsii isii lafa gubbaadhaas lafa keessas odoo baay'ee qabdu amma gadadoo keessa jirtu tan badhaadhinatti ceesisna. Ka jedhu hin qabu. Kana gochuudhaaf immoo ida'amuun hin barbaachisu. Humna keenya ida'uu qabna. Beekumsa keenya ida'uu qabna. Mala qabnu hunda ida'uu qabna. Waan jedhu qabna. Paartii keenya keessattis namni nama waan ta'eef nu biras rakkoon hin beektaa turee hallaallee jira. Bakka biraas rakkoon isa fakkaatu jiraachuu hin danda'a. Yaadama badhaadhinaa keessatti deemsi kanaan deemama. Abbaa yaada kana wajjin deemu hin deemu. Abbaa yaada kana wajjin hin deemne immoo yaada isa madaalu yaada isa gitu barbaadatee itti dabalamaa deema nu karaa kana deemnaa jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa irratti instituushinii jajjabaa kan nama hunda mormituus paartii biyya bulchuus hundumaa qixxee kabaju instituushinii barnootaa ani dhaloota biyya kanaa sadarkaa silaa biyyoota guddatan kanaan qaruu danda'u instituushinii sadarkaa sanii
ijaaruudha barbaanna walii galtee biyyaalessaa fiduu barbaanna fedhii faayidaa biyya kanaati irratti namni garaagarummaa siyaasaa fedhii yoo qabaates ani maammataa qabaatus ani istirateejii an tarsiimoo qabaatus faayidaa biyya kanaati irratti lammiin biyya kana hunduu akka waliin dhaabbatu achi keessatti immoo garaagarummaan keenya miidhagina malee han itti wal lollu an itti wal dhiibnu akkan taane obbolummaan an keessatti dagaagu waan akkanaa ijaaruu barbaanna jechuudha. Xumura irratti Itoophiyaa keessatti dantaan Oromoo akka kabajamu gaaffileen mirgaa Oromoo yeroo dheeraa turan akka itti fufiinsaan deebi'an dhaloota kanarraa maaltu eegama? Yoo dhaamsa xumuraas qabaattan kanumaan osoo xumurree gaariidha jedheetani. Baay'ee gaariidha. Dura dantaan Oromoo maaliin hin jedhu beekuun barbaachisaadha. Dantaan Oromoo waan xixiqqoo miti waan guddaadha. Guddaadha. Guddaa san akkamittan ibsaa Oromoon bilisummaa qabaate bilisummaan kophaasaa gatii waan hin qabneefi qananii qabeenya silaa lafa keessaa qabu lafa gubbaa qabu humna namaa isaa kana walitti wanno godhee sadarkaa addunyaan biraa itti jiraatutti qaroominaan badhaadhinaan jiraachuu danda'utu dantaa Oromooti. Oromoon immoo kanatti bahuudhaaf eenyutu maal godhuu qaba ka jedhu laaluun gaariidha. Hayyoonni keenya qooda qabu, miidiyaan keenya qooda qaba, dargaggoonni keenya qooda qabu. Qooda kana eessatti ba'a namni? Qooda isaa namni bakka ofii hojjetutti ba'a. Fakkeenyaaf barsiisan tokko mana barumsaa tokkotti barsiisa yoo ta'e ijoollee gahumsa qaban, ijoollee naamusa qaban, kan boru Oromiyaa dhaalan, kan boru Itoophiyaa dhaalan, kan boru saayintistii ta'an, kan boru injiinera ta'an, kan boru ogeessa yaalaa ta'an isatu baasa jira. Gaafatama san beekee sirriitti of kennee hojjechuu qaba bakka sanitti. Yoo inni achitti hojii balleesse, wanni suni oolee bulee Oromoo irratti Oromiyaa irratti ba'aa ta'a jechuudha. Namni bakka yaalaa jiru akkamitti yaaluu qaba namni? Namni tokkichi gatii waan qabuuf fayyaan namaa lubbuun namaa akka inni hin banne gaafatama isa harka jiru sirriitti hojjechuu irra jiru. Hojii ofii sirriitti bareechanii hojjechuun Oromoodhaaf hojjechuu jechuun isu. Ilma ofii namni sirriitti guddise, ilma ofii namni sirriitti guddise Oromoof hojjechaa jira. Namni gurguddaan nama tokko lama sadii afur anatti lakkooftu warra haatiif abbaan guddisantu akkas ta'e. Haatiif abbaan ilmaan ofii sirrii guddisuun naamusaan guddisuun sirriitti barsiisuun abjuu itti horuun akka inni boru Oromiyaadhaaf Itoophiyaadhaaf akka inni boru hooggana ta'u sadarkaa sanii tokkotanii guddisuun hin barbaachisa jechuudha. Kanaaf namni hojjetaan bakka hojjetutti Facebook irra laalanii Oromoon akkana ta'e Oromoon akkas ta'e miti. Qonnaan bulaan Oromoo gaafa dhufu haata Oromoo gaafa dhuftu achitti dubbii ilaalanii tajaajila isiidhaaf barbaachisu kabajaan kennuu barbaachisa. Manni murtii daanyaan achi jiru. Achi garagaree wannoo laalee asirratti immoo as garagaree Oromoo wal dabarse. Nama dhugaa qabu maddiitti qabee nama dhugaa hin qabneef hoo dhuga muru. Rakkoon achi jira. Poolisii biratti hundumtuu hojii ofii naamusaan bakka jirutti hojjete Oromoof hojjechaa jira. Instituushinii jennu santu ijaaramaa jira. Instituushiniin kun yoo jabaate yoo ijaarame Oromoo jechuun waan homtuu sossoosuu hin dandeenye ta'a jechuudha. Kanaaf maal miidiyaan maal godhuu qaba? Waan Oromoo waliif fida. Waan Oromoo qalbii isaa gabbisa. Waan Oromoo hamilee isaa ijaara. Waan Oromoo barsiisa. Waan kana gochuu qaba. Aadaa Oromoo bakka cabaa bakka madaa Oromoo achumatti Oromoon bakka madaa qofa akka laalu gochuu miti. Bakka Oromoon itti injifate. Bakka Oromoon itti raajii hojjete waan san baasanii daa'imni Oromoo sallaalaa akka guddattu. Kanaaf dhaloonni har'aa tokkummaa isaa eeguu qaba. Tokkummaa isaa eeguu qaba. Tokkummaan Oromoodhaaf Itoophiyaadhaaf waan ijoo waan ta'eef dantaa Oromoo tiksuudhaaf utubaa wabii guddaa waan ta'eef tokkummaa Oromoo eeguu qabu. Hayyoonni Oromoo paradigm shift fiduu qabu. Paradigm shift jechuun akkaataa itti kaleessa laalaa turaniin har'a dubbii ilaaluun hin ta'u. Kaleessa
fincila irraa waan turre. Dhugaadha finciluma qabna. Wanni baay'een rakkoo waan tureef fincillee waan san cabsuu nurra waan tureef har'a ijaaruu qabna. Har'a ijaaruu qabna. Paaraadaayimiin kun hojii jijjiiramuu baate ilaalchuma fincilaatiin ijaarsa keessatti yoo itti fufte wanni wal dhaha jechuudha. Kanaaf hayyuun keenyaan ala jiru san keessa jirus haalli jijjiiramuu nu batee haala jijjiirame kan wajjin dantaan Oromoo akkamitti ititee dantaa sabaaf sablammii Itoophiyaa wajjin wal hammatee wal qabatee gaanfa Afrikaa keessatti Oromoon humna jabaa humna of qofaaf odoo hin ta'in warra biraatiif gaaddisa ta'uu danda'u akkamitti ta'a jedhu irratti hojjechuutu irra jira yaada jedhuun qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii keenya adda har'aatiin obbo Taayyee Danda'aa dubbii himaa paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa keessummaa godhanne dhimmoota siyaasaa dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa hedduu waliin mari'ataa turreerra. Qophiin keenya addaa har'aa kanuma irratti kan goolabamu ta'a. Obbo Taayyee Danda'aa gaaffii keenya fudhattanii marii bal'aa waan nu faana gootaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n baay'ee ulfaadhaan isiniin jedha. Isinillee ulfaadha. Daawwattoota keenya qophii keenya xumurreerra. Qophii kana qopheessuudhaan Birraa Laggasaa isin faana ture. Ogeeyyiin kaameeraa keenya Sayyid Hussein Abdulqaadir fi beekamoo Ahmed dhimma kana qindeessuudhaan nu faana turani. Qophiittaan hanga walitti deebinutti yeroo gaariin isiniif hawwa nagaan tura.